تيماتنا فوني سياج سانجر تورما مكيش أنا مسلما فرد سنجمتي أمو وانتك توا دانا قلت قافاس كيسا قباتي يومي جوتنا دبت مو أنكي سنجرو وادانا قلي أولا سما بقول ميرتين يواسي كباتي مجوتنا دبتو wanni hedduu jiru wanni jira waa hunde waa hedduu jira wanni asooynu tani nasitti timuun feenes hedduu jira saniifati immoo wanni irratti xiyyeeffachuu qabdu ni beektaa eegaa si gabbaate booda. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu akkam nagaa qabdani daawwattoota keenya ammas walitti deebinee jirra kunoo ammaan tana Toofiqoo biratti hin deemu jira Toofiqoo yaameeti maallaqa na fidii kootu hin jeen fannis halkan edana hidhaa keessa buluun qabu jechuudha edaa bulee takkitti har'aan tana immoo har'aan tana buluun qabu deemnee baafnaa ani maallaqa jechuudha waan isaan na gaafatan waan askaraa dhibbata kaafi waan kiyya waan michoodha dhibbata torba fidii kootu naan jaani saniif wanni narraa eegamu ammaan tana Toofiqoo biratti deemee Toofiqoo wajjin maallaqa waa xiqqoo narraa hir'ate maallaqa narraa hir'ate san amma fideetuma ijacha keessaa gabbaasuun barbaada saniif maaliif jaartiin isaa akkuma dhageessan naan gettan sanitti jechuudha san woomaa kanaa keessa waan nagalcheen qabu naan jette ani dhugaa dubbiin tun narraafisuu hidde akkuma agartan guyyaa kana achi dhaqeetiin ture maneedhaa san bira waa hedduu naan jaani ani dubbiin tun narraafistuu diduurraayi keessattuu wanni isin naan jette qaallattiin jaartiin isaa sun naan jette jaartiillee jechuun natti ulfaata afaan irraayi hedduuta kana keessa gayyaate dhugaa dubbachuudhaaf ammaan tana bakka maama jirullee barbaadan isinitti na agarsiisa yoon dandee askarootuma achiisanuu viidiyoo irraa isin waraabeetiin garteemi isinitti agarsiisuu barbaade jechuudha maaliif amma wanni narraa eegamu halkan edenaa kana dubbiin sun narraafestu yoo dhiira taate duraanuu saahiba jeessi dawwalateeti saahiba jeessi dawwalateeti akkuma saahiba jeessi dawwalatanitti baasii naan gettee mire anis akkuma isin naan gettisan gaa saniifin jechuudha daawwattoota keenya hiriyaan kafana jaanigaa kafana ol godhuu qabna xiiqiidhaan hojjechuun qabaan yeroo kanaa kana wannummaan gartee miti mira keessa nama galchaatu waan akkanaa kana si galte animma akka nama tokkotti halkan edanaa kana rafeetu na bulchuu hin jiru amma maali wanni godhu jiru eessatti deemu jirtallee waan jettanii maallaqa tokko kan gartee Toofiqoo bira tokko kon fidachuu deemu maallaqa saniin fidachuu deema maallaqa san gizeen fidadde booda Toofiqoo bira dhaqeetu maallaqa san Toofiqoon ni jira hottu fuudhu naan jee dhaqeetu maallaqa san fidaddeetumaan hanga gartee daraartuunis fuutee bakka mana san nageessitee maallaqa si daraartuu askara fuula duratti kanneetiifin waan silaachii kafale laan jaan sana illee kafalee fi achi booda gabbaas kuyyaadatachaas jechuudha maaliif anis jalqaba daraartuudhaaf osoo isiin mucaa kana achi keessaa gadi hin baafne maallaqa isii kannee fi booda gartee isuma kanaa natti hanjamuu dandeessu waan ta'eef fuudheetiinis naaf isiinis wajjin achi deehineeti mucaa san gabbaasii yoo akkas ta'uu baatte immoo yoo kaafannis mana keessanitti deebisiiti mana keessanitti hin dhufee maallaqa kafalee fuudhaadha maallaqa keessii kafalee san ta'uu baannaan haasoyni tokkollee hin jiru jechuudha jaljee maallaqa osoo isaan harkinatti maallaqa namaan kafaluunis saniifuu namni tokko badii takkaan malee hin hidhamu fannis badii qaba balleessi walaakin ammoo hundarra caalaa wani na aarsii halkan dukkanaa kanallee noofu jiru jara keenya akkamitti jaartiin isaa dila kan hunda garaa jabaatti mee kuni sababa ta'a fakkeenyaaf maaliif kannattiin dawwalatiin si dawwalatee inni immoo isiin rifachiisu jechuudhaaf na dawwalatee isii qalbiin cabsu jechuuf na dawwalate inni waan biraatiif miti akkasii mere jara keenya saniif isiin ammoo sittuu dawwalatee atummaan dhaqii baasii naan jette si dawwalatee atummaan dhaqii baasii akkas taanaan gaa niin baasaa miti niin baasaanis yuwa niin baasaa miti niin baasa arraas taatee boruus fannis si baasa qofa baabaa kiyya atis badii akkanarraa kanaan boodatti tun barnoota siif taati jeetii yaada badiin tun taarraan tana seen tuni akka ajaa'ibaa kanatti barnoota siif taati barnoota guddaa si taati ceceeteetis xarraqis jechuunis gaarii miti dhalaatumuunis dhiirummaas hin dabaltu agartee rakkoomma seentan akkana warroonni gartee akka fannis kanatti fifiidanii gartee miti waa meeqa godhu jirtanis dhaaba akkasumatti achi dhalaa jambii godhaa dubbiin tun hin taane dubbiin akka afaan hin ce'an kan hin taatu jechuudha ammoo tajaartii isaa tanarraa naddaa'u kuni hinaaffaa agarsiisamoo jara keenya jaartiin qalbii takkaan jechuudha namni jaartii jee amsoolaa wajjin uffatu yeroo dila kan hunda garaa si jabaattee galgala kana mana isaa dhaqee obboleessoo irratti dawwalee aboo mana taatu mana hin jirtu manaa taatu ganta keessa kara feete kuttee akkumatti kara feete kara barbaade deemteeti koottuutu maallaquma gartee inni manaa qabu kana waa xiqqoon akka inni kun jaarsi fayyadameedhaa jirannaan
mana dachii jalaattu haadamuu hin hangette bakka naa jiru mana dachii jalaattu yoo hidhame nan aarsuu kun gartee miti gaa kun waan biraati ganaa itti ilaaluu barbaade dubbiin tun fannis isinitti agarsiisaati xiqqoo shan obsa daqiiqaa muraasa booda isinii fannis waliin isin agarsiisaa waan kasi girus walumaan ilaalle jechuu barbaadeeti amma qottu raata fidiif naan jaanitti natti walanii isinitti agarsiisa. Salaamu alaikum fannis. As fidani? Maali as fidde mijoon? Ati runaa tiga beeku bisa ero kan anjani. As karaa sinje? Maali sinjaan isaan waan sinjaan natti hime? Majamu tumbuna tumani. Hedduusitu mani? Hangam takkasitu mani? Yaada tati yaada osoo kaameraa natti gamne sona kanatti irra wayya. Ati rakkoon hin jirtu daawwattoota billee akka ifa ta'utti addanaa baasi. Xiyyaan ol seentu naan jee barkuna qulfina irraa banuu duraan ala gabbaateetti kun hojjaa sooti jedhin kee. Tati yaada na gaafu hin bee hojjaa soina. Jechuun ol kee taa'e xiqqishoo ol kee hojjaa soo. Afaa gawweetiin akkana ga'eetiin na urate. Dibiji moo? Akka malee miidhamte duba? Onkoota kawana hin jira. Wallaahi. Qoy isin kan si fidde guyyaa meeqa ammaas? Guyyaa meeqa si fidde as? Guyyaa sadii irratti. Wanni itti si fidde si maallaquma immoo mana keessatti ati sitti maa utaalta lafaa qaatee? Bar waa kana dhiisimee suutuu haasofina. Dhiisii miti bar. Wanni kun maallaqaadhaan hojii nyaanne qofa osoo taane hinaaffaanis keessan hojjetu. Hinaaffaan akka kasi jirtu niin beekaar. Saniif akka hinaaffaan kasi jirtu niin beekaayiti. Walaakin ammoo rakkoon hundi furmaatan harkatti isaa baqiyya. An halkanii guyyaa gartee miti si jechaan halkanii guyyaa deemu jira. Tamaam. Kanaaf gartee shakkiin takka illee si keessan dhufini niin kafalee maallaqa hanga silaa jaan askarilleen doolaara dhibbata kan waan hin jaani ni beekte gaa barcaa isaanii malee akka isaas gadi hin baasaniti. Abbaan amee deemee nama baasuun akka hin jiru. Maallaqa mucoo kafaluuf hin deema maallaqa isiniin kafalaa fi shakkii takka illee hin godhin baabaa kiyya. Dhageesse har'aas taanaas biroos ansi wajjin hin jira yoomiyyuu taanaan si garteemi atumaa walii rakkoo akkanaatti hin deebiin malee si wajjin hin jira. Dhageesse. Toofiqoollee maallaqa waa xiqqoo tokko jira hottuu fuudhinaan jee maallaqa sanillee dhageetiin toofiqoo bira dhageetiin fuudhee dhufee si baasa. Bakki biraa bakki askarisitu misan malee bakki biraa taasisu dhukkubduu ni jirti. Bara ammaan tana jechuun yeroo maleedha. Xiyyaa askarti jaasiidha kanaa wajjin wal beeyna beekte. Kuni xiyyaan kan karaa mana xiyyaa san galu. Amma isaa ta'u nana keessa galee iddoo waliin fuudhanii viidiyoo waraabulleen dhorkaadhaan jee walaakin ammoo ni beeka akkanaan duraanis viidiyoo dalagu sanumaaf naayyamee gaa suuta sagalee iddoo waliin fuudhannetti akka uummanni kun sin dhageenyetti waraabiitii deemnaan jee beekte. Saniifin hanganaa dhufee si bira dhufuu danda'e malee guyyaa kanaas dhufeetiin ol naquun dhorkanii si bira deeme. Boruucuma viidiyoo dhufte gaambootti hojjechuun hin jijjiirradha. Uffata kaniin guyyaa kana si kan kun uffattee kana? Kan uffadhe egaa jechuun dhukkee irraan ciisaa beektee afaan hin jiru. Balaataadhaame? Balaataan na ciibsanii. Ayyaa. Tabiraallee miti murtaa'uu fi deetiin bira kaayan kan furmaanni tokko dhufu. Absharumaa yaadinati haa kunoo shuboon si shuboolleen ol dheertuudha akkam bootan shuboon? Tuni lolanii eenyutu? Laa xiyyaan birnaa suutattiin kadhadhe beekte suuta kadhadheetiin dhufe jii suni ati alaa kullaal si yaachisin maatiif waan takka illee wanni si yaachisun jirtu baabaa kiyya si wajjin hin jira yoomiyyuu taana. Baramman guyyaa kana nyaataa fi uffata illee ittiin si kanna nyaanni si bira dhufee miti. Irraa qootatan bulee nyaanni irraa nyaatamee nama kannamanii beeksisa. Nyaata irraa nyaatanii si kennine. Itti tollaan nyaatatan irraa qootatanii nyaataniiti waa xiqqoo na fidan cinaa jechuudha cinaa sanuus. Itti malee hin beekan. Kiyyaan nakaasi. Ayyee namni nama hidhe kunoo qoonqoo namatti hin bitu fakkeenya. Isii dhiise haasama coole naaf jirtiiti atis dheeyiteeti mana keessatti soo jirtu balaa dila kan hundi fibbitte yaa'oo ani fiti yaa fuudhameeti ni dhaaka isaa beekannis keenya humaa quban qabdu jedhe. Rakkoo. Mahammad akkanan jiin anumaa rakkoo keessan fidin ammallee anaa mansulummaati ammalatee deemu deemate. Tamaam yoo inni gabbeessitan miidhee eenyutti gaafatama jiru manni as karaateessa. Ati dhaadannaa maaliif hin dhiifne qoy? Dhaadannaa maaliif hin dhiifneeti? Jaaboonii berjalaa qabuudha osoo kan na kutanii anaa shamisa kana dura godhuraa hojii taa'an irraa hin qabne
خيلان جاني بيدي أسنى في التيمري جابوني سمي جلان كمونا دوسني كنت اليوم قام كلنا Jaappoon sirrii bakka نرد دوسني iyyee hiyyumaan baaseetiin si kannaa hiyyumaan ubbaan uffata. أما جون داو في الزمن جرت قمنا دي Ammaaf kiyyuu kana si kannuu kamisa لا مو قادر yoo Jaappoon kee jalaa si baasure yoo qabbanti si giraatti. زغيت دي مزاني دي أنسلا بلاد اللي تو منا نزينا Laa yoo gartee miti sa'aan ammaan tanaa sa'a jaafi wayii sa'a yoo na duraa si gartee miti wanne jechuu baatan ani suuta jeetiin battaaniyaa fi kana siif diitiin dhufa. إن شاء الله Amma ta'uu fi bira dhaqee maallaqa hanga sayyoon laalee dhufe maallaqa sayyoon kafalii yoo nedanatti illee gartee miti asii gabboon dandeessu siin jaani ati boruu fi kanatti gartee miti boruu fi kanatti haalli numaan godhaa beekte saniifuu ati waan dhaadannaa afaan hin dhaadantu kana dhiise. Amma ati شاكر كويكي wanni hundinuu wanni si achiisan jirtu warra amma keessatti. أما هو هرستي كديم جامعة جاي لا. مني ولا دو جرا فكاتي Laa maa rakkoon hin jirtuuti isa dubbiseetiin jira waan ta'eef ati hedduu yaaddeeniiti waan silaasii barbaachisu guutuun haadha si godha. يوم ما نسي قبادو Asii gabboon kee laaftuudha. Taasii gabboo si yaachisin wanni si yaachisuu qabani beektaa yoo asii gabbaate amala akka qabduu kana dhiisuu qabdate walumaa galatti dhageessee wanni kun fakkaan jirtu oolu. ما ولي قبي Kaminni هرستي جرا قبي يقول laata kanaa rakkoon hin jirtuuti. سن ولي قلتني بيقول Isaa wajji walii gallee jirraati ati yaadan godhin tamaam wanni si yaachisan jirtu ati waa hundaa waan amma sulummaa fudhatee asii gabbaatu deema walaakin ammoo asii gabbeetiin mucoo tana tuqaa asii gabbeetiin isii miidhaa yotte rakkoon xiyyaaf naaf isii wal lollu ta'a. Qabbanaa jiraame? Irraa ol deebitaa miti ol deebitaa maa yaadin ati. Tamaam. Ati himma tanaaf wanni si yaachisan jirtu warma amma kiyya. Anaan mansulummaa fudhatu siin jee miti ammoo waan takka ta'uu aadaan haa galtu. Gaafa as keessaa gabbaate yoo mucoo tanatti dubbatte immoo an keessan jiru waadaan haa gali. Yoo as gabbaate mucoo tanatti dubbattu wanni hedduu jiru wanni jira waa hunda waa hedduu jira wanni haasofnu tani asitti himuun feenes hedduu jira. Saniif ati immoo wanni irratti xiyyeeffachuu qabdu ni beektaa eegaa asii gabbaate booda akka yaa'ii natti hin goone akka rakkoo biraa keessa dandeenye. Waadaan haa galta. Nama ta'u wayiitti dubbataa mucoo sanattis. Ta mana kee keessa haati mana keetii quban qabdu itti dhiisi. Ittiin sin dawwalle haadha mana keetii aan ittiin dawwalle ganaadha garteemi akka as seenuu kee dhaga'uu akka isiin dhageessu illee hin fedhan. Gabbaateeti waa hundaa waan sirreessuu qabnu haala wajji sirreessina. Tamaam. Tanaa jettee ati wanni yaaduu qabdu hin jirtu. Si qabbanaa kalaas deemu ol seenati isaaniis hin deemaati. Bakka deemu ol seenayyaa. Wantoota kiyya qaqqaalii fi gaarii fannis bira dhaqee waa hundaa wajjin haasawaatiin jira. Battaaniyaa fi kana kanaan fuudhee geessuuf deema. Battaaniyaa fi kana kanaan fuudhee mana kiyyaa fuudhee geessuuf deema daawwattoota kiyyaa. Maaliif akka tasaa ta'e naamijjaa kunoo dhaqee ilaalee isinillee agarsiiseetiin jira. Yaadina jechuudha barbaadeeti. Amma askarri akka malee tumeeti jechuudha. Uffataa fi kana kana irra jiranii uffata illee irraan qabu. Jaappoonii yoo qabu jechuudha. Jaappoonii irra jiraniif ta'u waan ta'eef ammaan tana wanniin fuudhee geessuuf deemu battaaniyaa fi waan gartee nyaatu beeltillee na jirti naan jee ni beektan gaana malidhaa jiru saniif daawwattoota kiyya qaqqaalii fi gaarii hangana arguu kiyyaaf hangana arguun keessan takka imaana isiniif jeeti yaada humaan irraa yaadin ala waan gartee miti ji'anis galmaaniin gaabada muraa mataa kiyyaa aniin dhiisus hin jirtu itti deebina hundaafu warroonni du'aa naa godhaa turtanis galatoomaa hundi keessanuu obboleessa keessan fannisaa akkuma agartan sanii kan manedhaa keessa jiraachuu dhibbaa dhibbatti addaan isinii baaseetiin jira. Ni beektan gaa hedduu akka namaaf mijaa'u jireenyi biyya lafaa kun hundummaan uffatanaa hedduu qabu waan ta'eef saniif anillee yeroon qabu battaanaa fi kana kanaan fuudhee geessuuf deemaati waan hafee ciboota agartee miti tanniin kaameraa dubbatti dalaguus hin jirti tan akkuma isinis agartaniifin fuula keessan dura dhufee nagaan naa tura.